Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya akkuma waliin baraa turre Adobe Photoshop irratti har'ammoo loogoon bareedduun kun akkamitti akka hojjetamtu waliin ilaallachuudha. Okay, Photoshop keenyaan bananna. Photoshop keenya eega bannee booda new jennaane footoodha. Gara furii kana filanna jechuudha. Settingii asii filachuu dandeessu. Asii maqaatti jirtu maqaa loogoo jennaani. Loogoo 1 2 3 jennee maqaa laanna. Kun per inchii ta'utu irra jira. Pixel otoo hin taane inchiidha. Within 684 resolution 300 Gallery RGB filanna jechuudha. Background white eegatee booda create jennaani. Eegasii booda interfeesii haaraan irratti hojjennu akkeetti nu dhufa jechuudha. Eega interfeesii haaraan nu dhufee booda tuulii keenya jalaa dhufnee text tuulii filanna jechuudha. Type tuulii jechuudha. Type tool horizontal kan jettu kana addana filanna. Iddoo kanatti barreeffama gurguddisee jira default. Eega barreessine booda barreeffama kana double click goone flag goona asii dhuftanii Fontii barbaadan filattu jechuudha. Kun regulaariidha. Kaalerii isaa ammaa fi gurraacha haa goonu. Booda jijjiirra. Eega finnee booda right goona jechuudha. Tole barreeffama keenya waan barbaannu eega barreessinee finnee booda maal goona? Haga barbaanne xiqqeessuus guddisuu dandeenya jechuudha barreeffama kana. Zoomii fuula isaa xiqqootti daballa. Fuula filannee jiru akka wal qixxaatu jechuudha. Karaa booda center gootu jechuudha. Eega kan hundumaa fixanii booda iddoo kana dhuftanii leeyerii keenya jalaa leeyerii jalaa jechuudha. Leeyeriin isinitti mul'achaa hin jiru yoo ta'e maal gootu? Window jala dhuftu. Window jala dhuftanitti leeyerii kana active gootu jechuudha. Active right ta'uusaa cheekii godhaa jechuudha leeyerii. Okay. Eega kana goone booda maaltu nu hafaa? Barreeffama kana restorize goona. Iddoo kana click gooneet restorize text kan jedhu restorize type goona jechuudha. Restorize gooda waan an hojjedhu hundumaa sirriitti nu hordofaa. Iddoo kana rectangular tooliin filanna. Ankoo toora lamarra jira addunaa. Toora lamarra jira kanaaf naa filataa jira jechuudha. Garuu Maalini lakkuma mallattoo asitti argamtu kanaan toora lamatti deebisuu dandeessu jechuudha. Eessaa fiddee kanaan hin jenneef iddoo kana akkasitti yoo gootan toora lamatti isinii deebisa. Anaajjii wal fakkaataa isinii ta'a jechuudha mallattoo ishee kanaan. So rectangular tuuriin addana jirti diraa gooneeti. Rectangular asii filannaa. So barreeffama kana warra kana irraa addaan baafna. Piinnan kutaa. San booda dhuftanii original text addunaan filattu. Kanaa booda layer via cut gootu jechuudha. Akkuma piidhaaf hojjenne aarriidhaafis akkasuma goona jechuudha. Eeggannee oosa akka nu jalaan kunne eeggannee kanaa booda originaalii pro kan jedhu kan addunaan filannaa cut goona jechuudha ammas. Cutting eega fidnee booda selection tooliitti deebinee move toolii filanna jechuudha. Eega filannee booda maaltu nu hafaa? Barreeffama kana zooma goonume. Zoom mallattoo kanaan zoom goona. Zoomii eega filannee booda zoomiin gararraa kanarra waa lamatu jira. Pilaasii fi maayinesii. Mallattoo pilaasii jechuun guddisii jechuudha. Mallattoo pilaasii irraa kaa'anneeti lafa zoom gochuu barbaanne irratti kilik goona. Akka kanatti zoom nu godha jechuudha. Amma barbaannu zoom gochuu dandeenya. Yoo baay'ee baay'ate immoo mallattoo maayinesii kana tuqnee zoom in goona jechuudha. Alright. Eega kana fidnee booda maal goona? Paint toolii keenya addunaan filanna. Mallattoo paint toolii asii eega filannee booda bakka irraa koo barbaanne irratti hidhannee kilikii al tokko goonee irraa fuunoo otoo hin taane irra keenyee gargar harkifna ofirra naanneessinaa jechuudha. Qorra harkifnee drag goonee jechuudha. Kana booda mallattoo gaanfa cilaluu fakkaatu kana iddoo lama eegattu kana nuu keessi. So na hordofa waan an hojjedhu iddoo kana kilikiin godha. Eegan kilik godhe booda ofirra deebi'ee mallattoo altii tuquudhaan fiixee ishee kana gaanfattii sanaa tokkoon qaba. Gaanfattii tokkoon qaba. Argitanii? Kana. Ammas gaanfata qabuudhaan ishee kana ofirra naannessa. Argitanii ofirra naanna'ee jechuudha. So dhufee fuuldura kana kilikiin godha. Ammas mallattoo altii tuquudhaan ofirra deebitanii iddoo kana dhuftanii gaanfa
Gaanfa jirti gaanfattii wal keessaa yaastaniiti. Erga yaastanii booda isa gara gajjallaa kana ofirra deebistu. Inni gara gajjallaa isa kana murteessaa, inni gara gararraa isa kana murteessaa jechuudha. So isheedhaan fuutaniiti amma inni karvii qajeelaa nu hojjetutti argitanii karvii qajeelaa hojjennee jechuudha. So haga ta'e irraa hiinnee addana kiliik godhannaa ammas gaanfattii qabuudhaan altii tuquudhaan kiiboordii keenya irraa gaanfattii wal keessa yaasnaa. So ishee kana ofirra deebisaa. Ishee kana immoo foormii kanan kennaafi jechuudha. Okay, kana fakkaataa amma gaammoo bitaa ofirra deebineeti iddoo kana kiliik goona. Ammas mallattoo altii tuquudhaan kiiboordii keenya irra duuba kana dhannee akka itti gaafa wal irraa harkifnu wal keessa yaasaa deema. Yoo dogoggortan shift control Z gootu kana booda isheen gararraa sila hojjetan already waan ta'eef duuba deebisnaa. Ishee kanaan duuba deebisneeti mallattoo ishee kanaan garuu ishee kana murteessinaa jechuudha. Sirriitti na hordofaa. San booda iddoo kana dhufnee kiliik goona. Ammas altii keenya tuquudhaan duuba deebinee step tokko duuba deebinee kana keessa yaasnee ishee kanan deebisnaa. Ishee kana immoo akka nu barbaachisutti hojjennee jechuudha. Eega keetti hojjennee booda dhufnee fuuldura wantattiidha. Darbinee kiliik goona. Eega kiliik goonee booda mallattoo altii tuquudhaan kiiboordii keenya irraa duuba deebinee yaasna keessaa. Ishee kana immoo hin deebisnaa jechuudha manatti. So eega kana goone booda iddoo kana dhufnee kiliik goona. Kiliik eega goone booda mallattoo altii tuquudhaan duuba deebinee ammas ishee kana murteessinaa. Ishee kana immoo hin deebisnaa jechuudha. Ishee kanaan garuu goonee amma ishee poointii iddoo kanatti laanna dhufnee isa gajjallaa sana wajjin wal akkasii fakkaatu gaappiin kana gidduu jiruu fi kanaaf kana gidduu jiruu fi kanaaf kana gidduu jiru almost wal qixxaatutu irra jira. Amma ta'e wal qixxaatadhee yaadama. Kana booda akkuma barannee mallattoo altii kiiboordii keenya irraa tuquudhaan duuba deebinaa. Duuba deebinee mallattoo kana fakkaatu hojjennaa jechuudha. Ishee kana garuu asirraa hojjenneerra bitaarraa hojjenneerra wanta ta'eef duuba deebisnaa jechuudha. Kana fakkaatti aarii irratti animeeshinii tokko hojjennee jechuudha. So eega sanaa booda maal goonaa poointii aarii kana wal qunnamsiisuun nurra jira wanta ta'eef as tuqnaa. As tuqnaa. Iddoo kana tuqnee mallattoo altii keenya tuquudhaan ammas maal goonaa ishee kana irratti animeeshinii xiqqoo nu barbaachisa wanta ta'eef kan isa kanaan deebisnaa. Kan isa kanaa garuu animeeshinii kana fakkaatu hojjennaa. Dhumar iddoo kana kennaa. Iddoo kana kiliik gooneeti duuba deebinee mallattoo altii tuquudhaan
sirriitti na ilaala. Okay, eega keetti wal qabsinnee fidhee booda amma bareechinee nuu bareede waan ta'eef maal goona? Shippitti hidhannee restorize goona jechuudha. Restorize eega goone booda leerii arri irra jirtu leerii lammaffaadha waan ta'eef isa qabnee irraa goonee mallattoo dileetii keessa gadi buufnaa akka itti keenya gidduudhaan nuu badaa jechuudha. Arri bareedu kan fakkaatu hojjenneerra. So eega arri fidhee booda shippitti restorize goone gara selection toolitti deebina. Move selection toolitti deebineeti. Wanti kun maal ta'utu irra jira? Animation kana irratti hojjetamutu irra jira waan ta'eef as dhumna. Quick selection toolii irratti kilik goone shape irratti addanaa kilikii ta'uusaa mirkaneeffadha. Kanaa booda arri keenya irratti kilik goona jechuudha. Arri irratti double kilik gaafa isin gootan shape keessan guutummaan guututti select isinii godha jechuudha. Eega select godhe booda maaltu nu hafa? Select menu keenya irraa select akka jettu kanaan dhufna. Modify kan jedhu kana dhufna. Expand iddoo jedhu kan asitti 15 yookaan 20 jechuu dandeessu itti barreessitu. Kanaa booda okay yeroo isin jettan expand isinii godha jechuudha akka amma kana. Expand eega godhe booda selection toolitti deebitu. Move selection toolii filattu. Kanaa booda as keessaa O tuquudhaan mallattoo O sanaa tuquudhaan delete keyboard keenya irraa tuqna. Kanaa booda control D jenna jechuudha. Allaqe. Kun dhumaate arri bareedduu akkasii hojjenne O keessaa illee kutee nuu baase jechuudha. Akka kanaan bareechee O keessaa kutee nuu baase jechuudha. Kun kana fakkaatti zoomii isaa xiqqoo haa xiqqeessinu. Akkuma sila isiniin jedhe mallattoo kana dhufnee filannee zoomii inni kanarratti kilik goonee zoomii kana xiqqeessina jechuudha. Okay. Amma eega kana goone booda maaltu nu hafa? Steppiin kanatti aanee jiru P keenya keessaa kunnee baafna jechuudha. Eessa dhufnaa? Amma immoo selection toolii keenyaan filannaa. Selection toolii eega filannee booda iddoo shape jettu kan addunaa shape kana filanneet rectangular shape rectangular tool kana filannaa. P kana keessaa iddoo kana kilik goone akka itti filannaa. Shape goone. So eega shape goone booda rectangular 1 kan jedhu kana restorize goona. Restorize eega goone booda quick selection tooliidhaan dhufnee filannaa. Eega filannee booda selection toolitti deebina. Selection toolitti eega deebinee booda P asii filannee delete goona. Keyboard keenya irraa mallattoo D tuqna.
Kana booda rectangle keenya qabnee irraa drag goonee harkifna. Drag goonee gaafa harkifnu qobaatti nu ba'a mallattoo delete keyboard keenya irraa tuquudhaan delete. Okay, egaa kana hundumaa fidnee booda maal goona? Ammas gara pen tool keenya dhufuudhaan P keessaa iddoo kana centerii kana drag goona ammas pen tool keenyaan tuqneet eegasii booda irraa fagaannee iddoo kana O keessa dhufnee ammas animation hojjechuudhaaf dhufnee iddana tuqna. Xiqqoo yoo bootaan isin barbaadde irra bu'uu dhabe addana kilik goona. San booda maal goona? Keyboard keenya irraa mallattoo altii tuquudhaan duuba deebinee amma barbaannu gadi buusuu sheepii barbaannetti laachuu dandeenya jechuudha. Argitanii sheepii kanatti kenne kana booda ishee kana ofirra deebisna. So duuba deebinee iddoo kana kilik gaafa goonu gararraarra nu hojjete. Gararraarra waan hojjeteef nuyi garuu kan barbaannu gara gajjallaarra oolchuu barbaannu wanti ta'eef mallattoo altii keyboard keenya irraa tuquudhaan iddoo kana dhufnee kilik goona. Gaafa kilik goone akka itti gargar harkifnu nu yaa'a jechuudha. So maal goona? Inni gajjallaa gara sirraa hojjenneerra wanta ta'eef isa ofirra deebisna. Ishee gararraa jirtu garuu qulfii ishee gararraa jirtu kana gaanfattii kana qabnee ofirra naannessina. Ofirra naannessineet adjustmentii keessan barbaada egaa eeggannoo keessan barbaada. Gaafa isin akka gootan dhufee isin hojjeta jechuudha. Egaa sirrii ta'uusaa bartanii booda iddoo xumura kana irratti dhuftanii sheepii kana dhufuutu isinirra jira. Kilik gootu hin cuftu. Cufuudhaafi kun okkeetti P kana keessa galee fudhataa jira. Isa maal goona? Ammas altii keenya tuquudhaan iddoo sila ganamaa step sadaffaarra kan ture sana kilik goona. Gaanfas wal keessa yaati. Gaanfattiin gaafa wal keessa yaatu isheen gararraa ishee sila hojjenne murteessitu wanta ta'eef ishee gad deebisna. Isheen kun garuu isa sana murteessitu wanta ta'eef ofirra deebisna. So yoo inni damatee isa kanattis hin deebina. Isa kanattis deebine maal goona? Akkeetti steepii eegganne hojjenna. Haala kana fakkaatuun hojjennee jechuudha. Eega hojjenne booda sheepii keenya restooraayis goona. Restooraayis goona. Restooraayis eega goone booda quick selection tool bira dhufna. Sheepii keenya double click goone filanna jechuudha. Double click yeroo isin gootan akkasitti sheepii keessan isinii tolcha. Sheepii eega isinii tolchee booda maal gootu gara selection toolitti deebina. Move toolii filanna. Move toolii eega filanne booda dhufnee P irratti click goone delete xunne control D goona jechuudha. Ammas sheepii keenya irratti click goone si'a sadiidha kun barreeffama sadii keessa jira wanta ta'eef double click irratti goone akka inni nu filatu goona jechuudha. Ammas nu filate P kun already yeroo keessaa baasus nan agarsiisa. Amma immoo R kun wanta ta'eef gara move selection toolitti deebineeti R keenya click goona as keessatti delete goona control D goona. R keessaa illee cite if R finne amma O keessaa kutuutu nu hafe wanta ta'eef ammas gara selection toolitti deebina. Quick selection tool. Sheepii keenya irratti double click goone booda selection toolitti deebina. O select goona, delete goone, control D goona. Yoo ilaaltan kutee keessaa baase jechuudha. So eega finnee booda drag irraa goone addaan baasne delete goona jechuudha. Akkeetti P irraa kaasee hanga O'tti bakka barbaannu keessaa kutee nu baasee jechuudha. Okay. Kana hundumaa eega goone booda maaltu nu hafaa? Amma
animation kanarratti hojjennu filne wanta ta'eef barreeffama jalatti barreessina. Type goona. Shape barreeffama kana xiqqoo xiqqeessina. Kana booda maal goona? Selection tool itti deebineet ishee kana dursinee restore goonu. So pirra kaane pirratti double click iddoo kana goona. Double click goone booda setting kun nu dhufti. Setting kanarra gradient overlay kan jettu kanaan click godhanna. So color gradient kana jijjiiruudhaaf iddoo kana dhufna. Asii click gooneet blue yoo filannee isheen kun P blue goona. Agatee setting jijjiiruu dandeessu. San booda arri click goona. On ingredient overlay kan jettu kana click goone booda click tokkotti daballa. Asii kan saammoo purple kana keessa arri namma ta'e yoo kana fakkaate isheen dhumaa piroodha. Piroo kanaaf double click goonaasi gradient overlay setting isaa addanaa barreef kaalari waan barbaadan filachuu dandeessu isini. Kan primary kana dhufnee click goone iddoo kana ishees gradient goona. Okay, orange wayyaa goonu. Egaa orange goone booda finne jechuudha. Amma barreeffama kana animation isaas finne jechuudha. Egaa finne booda iddoo kana drag gooneet hunda isaa iddoo tokkotti select goona. Yoo kana dhiiftanis iddoo kana tokko tokkoon select gochuu dandeessu jechuudha. Shift keessan qabdanii kana booda merge layer kan jedhu kana gootu jechuudha. Merge layer egaa gootanii booda logo bareedaa keetti hojjennee finne jechuudha. Egaa hojjennee finne booda maaltu nu hafa? Classic window irra gochuu nu hafa jechuudha. Moko faayilii yoo qabaattan open gootu. Yoo hin qabdan ta'e immoo moko faayilii Google irraa Adobe Photoshop moko faayil jettanii download gochuu dandeessu jechuudha. Kuno anamma mockup baay'een qabaasi. New modern mockup kana yoon filadhe iddoo kana open hin godha.
open eeganaa ta'e booda new modern kan jettu kana iddoo kana double click gootu. Double click gootanii booda interface haaraa sadaffaa irratti isinii bana. Ishee kana dhuftaniiti background inactive gootu. Background keessanii iddoo mallattoo ijaa kana tuquudhaan inactive gootu jechuudha. Interface sadaffaa kana irratti xaxxaniiti drop gootu jechuudha. Iddoo kanatti fidanii drop gootaniiti zoom gochuu dandeessu. Garuu nan barbaachisu waan ta'eef kanaa booda design kan jedhu kana design idea kan jedhu kana iddoo kana inactive gootu jalaa isin jalaa mul'ata waan ta'eef eega ishee inactive gootanii booda ishee kana diimaadhaan yookaan mallattoo exiting keessaa baatu. Kanaa booda save changes to the Adobe Photoshop document group 11 ilaal yes jettuun. Yes eega jettanii booda render godhe amma isinii bitutti xiqqoo isinii eegsisa. Kanaa booda fuula keessan jalqabaatti isin deebisa. Iddoo kanatti kilik gaafa gootan akkeetti isin hojjetee fixeera jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Outputiin keenya isheen dhumaa kana fakkaatti. Eega fixanii booda kana maal gootu? File jettu. Export jettu. Quick export as PNG kan jedhu kana footoodhaan isin akka kaa'u yoo barbaadan iddoo kanatti kilik gootaniiti maqaatti barreessisiin jira. Iddoo kana dhuftanii file name itti laachuu dandeessu. Logo bareedu akkasii hojjetanne jechuudha. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Yoo isinitti tolee subscribe godhaa. Ulfaadhaa isin galateeffanna.